Bandi Afran Kallo, wow. Share, goda. Galatoma. Thank you. Dadda barsa jolen keny.
اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا الكفوني كبجمتوتا إلمان أورومو كان دنيا رتارجمتانو مرتكي سنو بيا هذا أوبليتي كينيا أرتيستنا هما حالا أجائبون حالا نما جمتشيسون إتشودام كناندورا bu'aa bayii danuu dabarsiteetti waa'ee si dubbachuudhaaf kana sana jedhee wanta jedhuun beeku namoonni hedduun ni beekanii hadha garuu jechuudhaan mana ishee irratti kabajamaa jaallatamaa obboleessa keenya artiist Murteessaa Hajii fi haadha manaa ishee kabajamtuu jaallatamtuu artiist Neeyimaan guyyaa hadhaa guyyaa gaggeessaati biyya sadaffaa carraa isheen argatteen bor yookaan sa'aatii muraasataffaa biyya Kanada imalu jechuudhaan hadha namoonni hedduun jechuudhaan dhufanii mana jaraarratti baandiin afran qalloo hedduu galatoomaa baandii afran qalloo biyya Kaayiroo I am respect you or I am appreciate thank you very much inna gaggeessuudhaaf haala nama ajaa'ibuun haala ho'annaa simannaa ho'aadhaan obboleettii keenya Neeyimaa fi artiist Murteessaa Hajii gaggeessuudhaaf hadha ummanni mana jaraatti dhufee jira marti keessanuu hamlee kennaa fi karaa gaarii carraa gaarii jedhaati eebbisa kanaan duras akka isinitti immoo ammas isiniif dabala gammachuun Oromoo gammachuu keenya gaddisaa gadda keenya Oromoon akka inni gaddu akka inni rakkatu akka inni miidhamu hin barbaannu garuu hadha jechuudhaan guyyaa gammachuuti yoo didee dhufe rakkinni bira dhaabbanna rakkina keessaa akka Oromootti tokko taanee harka wal qabannee rakkina keessaa ni baafna jechuudha nuti Oromoon akka qaama tokkooti haa ta'u malee guyyaa hadhaa wanti nama jedhu guyyaa gammachuuti jechuudha guyyaa gammachuuti obboleessi keenyaaf obboleettiin keenya haala ajaa'ibuun baandiin afran qalloo kabaja guddaaf jaalala guddaa ummata irraa qabanii keessattuu Oromoon Kaanadaa akkaataa itti isin simantanu Oromoon Kaanadaa galata guddaa anarraayis hordoftoota keenyarraayis akkasumas enenja galanni keessanii dhumu Oromoon Kaanadaa community'n Kaanadaa biyya sana jirtanu an akkan itti jedhee isin faarsuun qabu qobaatti viidiyoo tokko qabdu I am promise waadaa isinii galeera maaliif hojii isin hangadhaa ilmaan Oromootiif hojjettani saba keessaniif achitti jechuudhaan farankaa walitti qabdanii community ijaarrattanii Oromoo kaabaaf kibba bahaaf dheerraa jechuudhaan bakka tokkotti walitti qabamtanii haala nama gammachiisuun ispoonsara taatanii namoota adda addaa Oromoo adda addaa gargaaruudhaan yoo farankaa rakkate farankaa kennuudhaan yoo dhukkubsate yaalchisuudhaan yoo barbaachisaa ta'e rakkina Oromoo hunda biratti jechuudhaan wanti isin gootan jazaa keessan Oromoo Kaanadaa jazaa keessan rabbiin balee namni kaffalu jechuudha I am respect you abo umrii dheeradhaa mee obboleettii keenya asitti argadheen jira mee bakka gaggeessaa irratti salaamu alaykum ayyaantu Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh baga nagaan dhuftee okay ayyaantu keenya maaliif asitti argamte mee obboleettii keenya jaalatamtuu kabajamtuu artistii keenya Neeyimaa Abdurrahmaaniif gaggeessaa asii gammachuudhaan walii qabamnee gaggeessaa asii irra jira saniif asitti argama jechuun egaa maaltu sitti dhaga'ame mee isheen biyya sadaffaa argachuu isheetiin maashaallah gammachuu addaan dhaggeeffama obboleettiin keenya jaalatamtuu kabajamtuu biyya Masrii keessaa baqattummaa sana keessaatti nu baatee Kanaadaan deemti hedduu gammachuu nu dhaga'ameef asitti gaggeessaatti walii qabamnee gammachuu addaan dhaggeeffama. Okay, mee artiist kabajamaa jaallatamaa obboleessa keenya artiist Murteessaa Hajii fi kabajamtuu jaallatamtuu artiist Neeyimaadhaaf maal hawwitaaf? Artistii jaalatamaa kabajamaa Murteessaa Hajii fi artistii jaalatamtuu kabajamtuu Neeyimaa Abdurrahmaaniif bukni dhufaata malee nagaan akka biyya Kanaadaa sun duudhanii gammachuudhaan gaggeessaa asirratti asitti argamna. Akka nuti amma gammachuudhaan simannee gammachuudhaan akkamii asitti gaggeessaa asirratti wanti godhu walii qabamne irratti akka warri Kanaadaa jirus Okay. Kanaadaa jirus simannaa akka ajaa'ibaa nu godhanii obboleeyyan keenya gammachuun simataniin kabajaa jaalala isaan gaafadha. Okay, egaa Oromoon Kaanadaa jiranu haala uummata sana qobaatti yoo dubbatanii yoo timani malee qobaatti jaraaf waan jarri hojjetan seenaadhaa awwalaa kaasee hanga dhumaatti inshallah akkan jaraaf gabaasuuf waan jaraa uummata Oromoo duniyaa irratti argamaniif uummata Oromoo Kaanadaa jechuun eenyu akka ta'ani maal akka godhaa jiran maalirra akka jiran yeroo biraa ibsina garuu mee akka nama tokkotti akka ayyaantu tokkotti uummata Kaanadaa community Kaanadaa Oromoo Kaanaadaatiif ergaa gabaabaa yoo qabaate
بلين هي جالتهم تو تاسو خبجم تو ودي كندا كوميونيتي تيكا بيموت مان هيون كينيا وان أروم ودي كندا تركن هيسانو أرتستو ده كينيا بقتهم ما هيساركو هيسابستني بكندا هيسافرا هندانو غرقا سميك عنو غوتني خرا كندا نوكو هيساني كله سين غلطو فدا نا غلطو ما سنجا دا وانتي سنتيجتن وان بريد دا وان غاري لجتني أكا أرتستوني خيني نماغت هي ناس كاميرا دي هجتني درجة إنسان جيسوس هيساني كله كوميونيتي أرومو تا كندا تركمتو هدول سنجا فدا بلين خيا مجال تنبيه كله بعدين أكمل أوكي كتو أبليتي كو كتو كندا تكون دانو غلطو ما نسنجا إن شاء الله تكاتكتي ندوندا أكا أسكت نباس الأبجين سيرا غلطو ما Thank you أيانتو أوكي مي نمو تعدد دا مي سيمو السلام عليكم أوكي نمو نهدو دا السلام عليكم السلام عليكم أكم فيالا مي مالي فرقم تي هلا ويا كنا منا كنتي كنتو كي سجلة كي ساقطو مي ميجا أما سي أوبلتين كي جاتوكو مي أرجعتين جرا مي ديك أتوكو ليجا ها أوكي مالي جامعة مي ستة مالي فرقم تي مي جبابنا ستة وانين الجامعة جمعتشو نيما جمعتشو سيتي أنا كسي اوكي نموني هدو ارتيست من ايمانو ديسي دارو كيسني فنديسا اوكي ايمي غاتي ارتيست نيما گگيسوداف من شي ترجمت جچودا مي ارتيست نيما داف مال هوي تاف مي انا هوي ربي سلجانا بيسو يعني سي اغوتو في عمل لي وان سي ربي في سي بها تلي خنا جالت تايدو اوكي مي جا انتني اورومو كندا جرانوف كوميونيتي كندا جرانوف اكا جرانون سيمنا اكا مي گوچو في قبو مي اما مني اورومو تسوتا ساتو وجولمو متو اورومو ورا كندا جرو نيما تنيا تستي خبجمتو تنيا اكا على بريد على تكتنو تقبلن اوكي غلطومي اوكي السلام عليكم بلتيكيا وعليكم السلام اكم فيادا جرتا مي مالي فاسي ترجمتي مي سيمنا ليما تنيا خبجمتو ارتستي ليما سيمنا سيتي باسر ترجمني خبج كنافو اوكي ايميني مال هوي تافمي وان غاري تكانا واف واحد دو تكا هدو غمچون دغيامي اوكي ايشين ديمودان بيا سدفا جچودان بو ابي بيا بقتوما كي سباته بيا كانا درغچو شيتين هدو غمديت جچود غمديت جربليتي خبجمتو ليما برما اوكي ميغا اما يوروسين كندا ديمتو سيمنا اكمي غچو في قبا امني اورومو سيمنا كن تغوني فرجالا غدو في قبا مي فكينيا مال حاله كمين حسيمتانو جتي ايغدا حاله باي بقى حاله ما غمچيسو اوكي حاله هو اتين اورومو هندينو بكتو دفاني بكتو ترجماني سيمچو قبو كندل قما جچو غلطومي اوكي ايغا اكوما سين دغا جرتان كانا اوبليتي كينيا ارتيست نيما في كبجما جالتما اوبو كان ارتيست مرتيسا حجي هدو بو ابايدنو اورومو داف دبرسانيرو ارتيستو ما جرارتي ميدمانيرو وان هدو غدانيرو بيا امبارتي دفاني يو اني كيساتاني akka jarri hin rakkanne okay akka jarri hin rakkanne akka jarri jechuudhaan waan tokko hin taane waan danu faana dhaabatee ummanni oromoo hamleen jira kan tuqamne maaliif akka artistiitti wanti jarri baasanii ummata oromoo dammaqsuu artiin jechuudhaan artiin oromoo keessattuu artistoonni oromoo bu'aa ba'iidanu dabarsaniiru jara keessaa tokko jara artistoota jara keenya hadhaasitti argaman kana jechuudhaan kanaafuu achirratti akka kanaan dura jechuudhaan miidhaan jara akka jarri irraanfatanu rakkinni jarri dabarsan bu'aa ba'iin jara dabarsani akka ittiin dhagaamneef mee kotto baleessa kiyya salaamu alaikum kotto mee inna akka jarri ittiin dhagaamne hamlee jara eegdanii haala das dama jedhuun akka isin simattanu kabajaan isin gaafannan jedha obboleessa kiyya habibi mee kotto mee kotto la gabaabaa kotto hin sodaate
أكاكوتو أورومو جرا كندا جرانو ناقلتي فت إنسداتي إيه ركوهن كابو كيف ده دابت عربي أو مامي إنسداتي نكلكم السلام عليكم وبلي سخية وعليكم السلام إنسداتي حبيبي مي قويا هدا مالي فاسي ترجمت لما تشوف بليان خيّا أرتيستات أورومو ببيكمو يشوف نيما عبد الرحمن في مرتزا إسام بيجي سولاب أسيت أركمني أسيراي اوكي ايغا ارتستنا ايما في ارتست مرتس هاجي واندنو ايما ميرا نموني جوجلي كيسا يوتيوبي كيسا غلني لالو دندو على كل حال ميغا اما امه اورومو كندا كوميونيتي كندا تي ارغانا تدبرسيتو إرجعنا نسان دبرسو باي هدو غلطو مرة نسان إنجا أما اللي أكلمتي نما غلطة بقولة أمة أورومو برا خير ربي سنا ورو مسلم آمين غلطو ساني فو أكستي جباد دا هدو بكا ربي اللي نسمره هجرات مسلم اوكي غلطو اوكي ثانك يو ما كنت مات اوكي السلام عليكم مي اسيتي مالي فرقمتي asitti onaan argamee fi gammachuu Na'iima Abdurrahmaan walitti keenya jaalatamtuu kabajamtuu gammachuu siitii fi asitti argamee. Egaa mee Na'iimaadhaaf artiist murteessaa hajiif Na'iimaa artiist Na'iimaa keenyaaf mee maal hawwitaaf mee? Ani wallahi wannaan isaanii kan rabbii yaadaaf muraada isaanii guutee jiraa fi wallahi gammachuu tanaa sitti hafuufiin gahaa fi warri Kanaadaa jiruus akka nuti simanne kana daranitti haasimatanii haata qabbatanii akka ajaa'ibatti. Okay, egaa Oromoo Kanaadaatiif community Kanaadaatiif maal dabarsitaaf? Ani wannaan isaaniif dabarsu akka nuti asitti qabbanneeni jechuu cinaa dhaabbannee akkanatti isii wajjin jiraannee akkana cinaa dhaabbannutti gizii achiin uleeqees akka nu jabeessa wallistuu keenya tana ifi murteessaa haajii isaan lameenu amaanaa isaana kanannee jechuu dhagaamiti. Okay, galatoomi. Okay. Akka carraa ta'ee obboleessi keenyaa tokko Taamiraat Kabbada mee yeroo qabaate invite siif hin ergaa. Taamiraat Kabbada hedduun beekaanii you are my brother Taamiraat Kabbada jechuun artii Oromoo keessatti waan guddaa nama dalage jechuudha. Taamiraat Kabbada kan fakkeenyaaf gosa akka tole hayyee gosa akka jechuudha. Artiist Taamiraat Kabbada yeroo biraa keessaan dubbadhee isinii fadhiyeessa kan idit godhe jechuudha. Kan muuziqaa baandii sochoosu biiroo ofii qabu. Akkasumas immoo Qaalii Birraadhaaf artiistota Oromoo nu hoogobana artiistota Oromoo biyya keessa jiran of akka jiruun kan idit godhu muuziqaa baandii kan qabu garuu ammas innis shira wayyaaneen biyya keessatti hin hojjechiisu jettee biiroo isaa duraa ciftee waan danuu goote nannis biyya ambaa jira guyyaa tokko isinii fideen dhiyaadhaa artiist kabajamaa jaallatamaa Taamiraat Kabbada keessan akkana dubbiftu abdiin qaba hadda Facebook ko jalatti si argite waa'ee kee kaasee I am respect hedduun si jaalladha hedduun si kabaja mee ergaa qabda kan biraa ani ergaan qabu akka ilmaan rakkattuu ilmaan Oromoo biyya Masrii kana keessatti argaman hunda hawwatu akkuma Na'iima artistii jaalatamtuu kabajamtuu Na'iima Abdurrahmaanii fi murteessaa hiriin tun isaan baastee Kanaadaa isaan geessu deemtutti rakkataan meeqa kaayiroo kana keessa jira rakkataa tanaafis akka dirmattaniin community Kanaadaa Oromoodhaaf dabarsa. Okay. Na'iima fi murteessaa keenya simannaa akka ajaa'ibaatiin irraa oowwaa ta'een asirratti argamnee gaggeessaa isaanii irratti kunoo inshaallah boruu deemanii yoo rabbiin jee sanimaa fi galatoomaa jabaadhaa waan bira jala jirtanii communitiin Oromoo ta Kanaadaa keessa jirtu hedduun nu jabaadhaa. Okay. Nu galatoomaan isiniin jaa. Okay, galatoom. Okay. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة أكمل الله بلي سخية. نجاة فيا الحمد لله. ميجا مي أمالي فاسي ترجمتي مي مال تستر أجامي نويب سمي. الرانت نجا ولستو خبجمتو في جالدمتو سبوتو أورمو نعيمة عبد ولستو نعيمة عبد الرحمن خبجودا في جاجيسا سيتي مسرتي جمتشودا ولي كبمني منسي جرا. ilmaan Oromoo warreen biyya tana keessatti isii gargaaruudhaan isii cinaa dhaabbattanii isii fi abbaa mana isii murteessaa waliin kabajanii gartee gaarraan tana isii hanga amma duraatis isii gargaaruudhaan cinaa dhaabbattan hundi galatoomaa isiniin jecha har'a guyyaa gaggeessaa isii inshaallah rabbi jedhee boruu as keessaa bahuudhaaf biyya tana keessaa carraa gaarii harkattee as keessaa bahuuf deemti akkasuma gaa warreen gartee achitti biyya Kanaadaa sanitti gartee ilmaan Oromoo hundinuu akka isaan kana qeebaltanii cinaa dhaabbattan isin gaafannaa kabajaa fi jaalala isin gaafannaa har'a isii qeebaluudhaaf kunoo isii gaggeessuudhaaf
manasi kanatti argamna isinillee akka baatanii tokkummaa ilmaan Oromooti wajjin jaalalaan kabajanii achitti nu qeebaltan isin gaafanna gammachuu isiniif asii walitti argamne isin hangafee wallistoota keenya akkuma beekamutti wallistoonni keenya carraa mirga dhiibbaa fi sirna gabrummaa biyya sanii gabroonfataa sirna wayyaanee nama nyaataa san dheefa sanirraa beekamanii jiruudha jechuun lubbuun baafatanii biyya masii tana jiranii isinaan hangafee wallistoonni keenya hedduu biyya tana keessa jira akka gargaartan isin gaafanna warreen Oromoo jechuun koominiitiin kana biyya alaa jirtan hundinuu ilmaan Oromootiif akka dirmattan akka isinaan hangafee jechuun kabiraatiif illee akka carraa kana wan gootaniif carraa kana jechuun akka wani mali carraa ballistoota keenya akkas keessaa bahu waan gootaniif galatoomaadha isin hangafee warra biraatillee akka gartee carraa kana kennitaniif isin gaafanna arraan tanagaa nu hundinuu kabajaa isiitiif asitti argamne bikka biyya isin deemtu rabbiin biyya gaarii biyya isii mijjootu biyya gartee abbaa mana isiitii wajjiin biyya isii qeebaltu biyya isiif taatu ilmaan isiitii wajjiin rabbii isii haa godhu jennee arraan tana kabajaaf asitti argamne rabbii isaan haa milkeessu imala gaarii isaaniif hawwinaa jechuudha. Okay, galatoom. Galatoom. Okay, thank you. Mega artistii Na'imaa keenya dhiyeessuudhaaf na yaala hamlee meer onneen dhaabina. Share godhaa hundi keessan. Artistii Na'imaa namoonni hedduun nu dhiyeessi baga gammadde jennaan jedhaa jiru. Okay. Artistii Na'imaa isin dhiyeessuufanii qophaa'aa marti keessanuu artistii Na'imaa eenyunni mee maal jetti ergaa ishee irraa dhaggeeffattu. Qo'i qophaa'aa jiru. Okay. Hayyee harka fuunee kabajamtoota ilmaan Oromoo kan duniyaa irratti argamtanu artiist kabajamtuu jaallatamtuu nuuf ija keenya jechuudhaan Na'imaadhaaf marti keessanuu baga gammaddee daqiiqaa kana jalqabdanii onnee irraan dhaabina baga gammaddee jedhaani congratulation maaliif gammachuun ishee gammachuu keenya mee ishee interviin godha daqiiqaa tokkoof. Okay, harka fuunee Na'imaa keenya. Artistii Na'imaa harka fuune. Akkam nagaa fayyaa jirtu. Okay, baga nagaan dhuftee. Baga nagaan mee. Okay, duraan dursee baga gammaddee baga carraa kana rabbiin siif argisiise. Baga walumaan gammanne gammachuun tiyya gammachuu keessanii. Okay, mee guyyaa hadhaa siif guyyaan kun guyyaa addaati mee maaltu sitti dhagahame Na'imaa? Gammachumaan na dhagahame. Jechuun waa danuu dabarsiteetta sana kaasanii dubbachuun isin barbaachisu sana si yaadachiisuun barbaachisu wanti dabarsite hundinuu akka jirutti ta'ee mee jechuudhaan gabaabinaan carraa kana waan an argadhee isin intervii godheef akka maammeetti hedduu jechuudhaan na kabajjee naa waliin dubbachuu keessanuu galatoome haa ta'u malee artiist jechuun Oromoo keessatti ijaaf gurra ummata Oromooti. Meegaa ummata Kaanaadaa targamanuuf Oromoo koominiitii targamanuuf amma koomentii dubbisaan jira. Saatii meeqatti isteetii kamirratti buuti kan jedhus jiranii. Kana walitti qabsiisii waan jarrisii godhanis tokkoffaa waan jarrisii godhan lammaffaa immoo bakka tidhattu saatii meeqatti achi geessa iseedhu mee ibsanuu kenni. Jechuu asirraa sa'aatii kudhanii baana achigaa bakka karaa tiraanzit bakka itti godhamuun jira achi boodallee agam akka teenye achirraa bararru sa'a afurtu jira teenya san booda gara bakka imala naannoo ifii teenyaatti qubannu achi deemnaa jechuudha. Okay, isteetiin isinitti mameeraa bakka isin qubattan? Eessa maal jedhama? Ilmoontarii? Ilmoontarii maa eessaan beekan ilmoontarii? Ishi haa ta'u jarraachi jiran hin beekan ilmoontarii. Haa ta'u malee meegaa yaa akka jarri si simatanuu akka jarri seeganuu simannaa hoo akka jarri siif godhanuu qophii akkamii barbaadan? Dabarfadhu Oromoon keeti Oromoodhaaf dadhabde Oromoodhaaf biyyaa baate dhimma keetiif miti Oromoodhaaf ergaa danuu dabarsitee jirtaa Oromoon hundinuu si beekaa. Mee Oromoo Kaanaadaarraa waan eegdu gabaabinaan itti himi. Hanga isaanirra hin beeku wooma isaan naa hawwaniin irraa eeggadhaan akkana akkas naa ta'a jechuun
narraan eegamu. Isaan uni beekan akkamitti Naimaa simachuu qabnaa takka ammoo akkamiin wal arguu qabnaa. Annagee ani isaan bira ga'uudha wanni guddaan kiyya. Isaan ammoo biratti na simatanii nam tokko na simatee lama na simatee anaaf waan guddaan. Maaliif uummanni Oromoo naa yaadee kana naa godhuu isaanii koominitii jirtu baay'ee galatoonfadha. Warreen hin galatoonfadhu baay'ee jira. Sana qophii lammaffaa irratti immoo itti fufa. Okay, galatoome. Mee uummanni Oromoo kana booda maal sirraa eegame gara fuulduraaf? Maal sirraa eegnu mee? Artistii irraa namni waan baay'ee eega. Ta'ee immoo fedhii namni sirraa eegu kana guuttee hin dandeessu. An hangaan danda'u garuu fedhii uummata Oromoo guutuudhaaf qophiidha. Okay, galatoome. Galatoome artist Naimaa keenya. Thank you. Kabajamoo jaallatamoo artist Murteessaa Hajii baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eeganisinis. Guyyaan kun siif mee guyyaa akkamiitiif sadhume? Hayyeekaa guyyaan kun nuufi guyyaa gammachuuti. Haa ta'u iyyuu garuu akkuma beekamu ilmaan Oromoo yeroo hedduu waggaa dheertuu keessatti biyya isaa keessaa beektee gabrummaan buqqistee biyya isaa keessaa gabrummaa dheefaaf biyyoota adda addaa keessa facaanee argamna. Eegaa akkuma dabareetiin hedduun keenya beektanii takkaahuu biyya baqaa keessatti takkaahuu biyya baqaa keessaallee bayaati carraa adda addaatiin beektee wal miliquutti jirra. Kanaaf anis hamma ta'e beektee guutumaan guututti gammachuu qabaachuu baadhus gammachuu qaba. Kana siin jechuu barbaadan. Okay, galatoome yeroo keen fudhu namoota keessummeessaa jirtu namoonni hedduun natti mul'atanii ammas namoonni haaraa dhufaa jiru. Alaa kulli haal mee community Kaanaadaa haala kamiin Oromoo Kaanaadaa haala kamiin ibsita maalirraa eegdame? Hayyeekaa jalqaba irratti warrootni qindoominni akkanaa kana beektee qopheessanii artistoota Oromoo rakkattoota Oromoo biyya baqaa keessa jiran ilaalanii xiinxallanii rakkoo keessaa beektee baasuu isaaniitiif gammachuu guddootu nutti dhaga'aman. Akkuma beektanii nus biyya baqaa kana keessaa baanes isinis obboleewwan teenya ilmaan Oromoo biyyoota baqaa adda addaa keessa ka jiran rakkoo adda addaa irratti beektee ka argaman kunniin carraan isaanii ilmaanuma Oromoo biyya beektee diyaaspooraa keessa jiraniif ilmaanuma Oromoo biyya alaa keessa jiran eeggatan waan ta'eef ammas akkuma nuuf hirmaattanii nuuf birmattanii nu baaftan kanatti ilmaan Oromoo kan biyyoota baqaa keessa jiran kana wal ijaartanii tokkummaa cimsitanii akka ilmaan Oromoo hunda cinaa dhaabbattanii isiniin jechuu barbaadan jedha. Okay, galatoome artist Murteessaa. Okay. Maammee harka fuunee maammee artist maammee keenya mee guyyaa hadhaa maaliif asitti argamte mee waan sitti dhaga'ame gabaabinaan? Galatoome. Guyyaa hadhaa gaggeessaa baleen kennaa ministeera Naimaa fi isaa Murteessaa gaggeessuudhaaf argamne. Akkuma beekamu weellistoonni Oromoo yeroo baay'ee rakkoo guddatu ragaa ture, muraalee guddatu ragaa. Akkasuma isaallee baqatanii biyya biroo illee turanii achumarraallee as dhufanii carraa godhee fi koominitii Kanaadaa ispoonsara ta'ee fi amma duraa deemu jiran jechuudha. Kanaafuu achi deemaatiin nu qopheessaatiin eegaa hin dhufna jennaan. Okay, mee Oromoo Kanaadaa koominitii jiraniif immoo mee haala kamiin simachuu qaban artistoota keenya? Duraan dursee Oromoon Kanaadaa jiranii hedduu waan gaarii dalaganii akkuma beekamu namoota baay'ee asii ispoonsara ta'anii baasanii jiranii. Kanaafuu isaanillee akkuma isaan asii baasan kana jechuudha. Weellistoota keenya numatu gurratti godhallee numatu jabeessaa akkuma jabeessanii isin argitanii asii baaftan kana haala gaariin akkasumatan kabajaadhaan gaafadha jedha kanu jedha. Okay, galatoome. Hayyee obboleessa keenya harka fuune. Okay, artist keenya kabajamaa jaallatamaa baga nagaan dhuftee afran qalloo baga nagaan dhuftanii. Galatoomii baga nagaan dhuftee asii kan fedhu takka galatoomii jecha akkasumatti guyyaan irraa kan as walitti dhufneef gammachuu obboleeyyan keenya artist Naimaa fi akkasumatti Magarsaa Murteessaa gaggeessuudhaaf waan asii walitti dhufneef jecha gammachuu hangana hin qabneetu nutti dhaga'ama. Saba Oromootiif jecha bu'aa bahii hedduu keessa bahanii obboleeyyan keenya kan Kaanaadaa jiran irraa isaaniif carraa kana mijeessuu isaaniitiif hedduu takkaan galatoomfadha koominiitiis akkasumatti obboleettii teenya tanallee akkuma hundi fixanii asii haala mijeessaniif kanatti
gammachuun teenya akka itti fuftu isillee lammiin teenya kan achi jirtu baatee akka nuusi maxxuun gamanumaan dhaamsa dabarfachuu barbaada. Okay, galatoomi. Galatoomi. Meegaa namoonni hedduun mee sagalee isii hedduu yaadnee jirraa jedhaa jiru mee qabaa fi al tokko mee neemaan sagalee isii mee ummataaf al tokko mee nuu jedhi mee sagalee kee bareedduu kana dhaga'uu barbaadu ummanni keenyas maayikii kennee. Okay. Baandiin amma qophaa'aa jira. Eegaanii daqiiqaa tokkoof mee yaani hedduun rakkisaanii jira naaf galaa haa ta'u malee rakkoon qaba. Okay, daqiiqaa tokko obsaan eegaa hordoftoota keenya wanti isinirraa eegamu hamilee qofa. Hamilee kennaa fi jajjabeessaa sheer godhaa gammachiisaanii. Sagalee isii kun amma isiniif gadhiifti isiniif sirbiti. Addii kana nama kabaju artistoonni Oromoo. I am respecting galatoomaa.
Galatoma. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Bandi afran qallo heddu galateeffanna. Wallahi wantan jedhun qabu. Hawali gallu yatte artist Naima sirba shee keessaa tokko addii kana isin kabajjee president Maammeelis akkuma isin argaartanu siluma kalqaan ummata Harargee kana ummata ajaa'ibu ummata naman tuffatanu eenyuyyuu jechuudha mee ilaalame artist Naima jechuun artist guddaa miidiyaa korretti nama dhiyaatte akkana gaaffiif deebii gootee nama na waliin tini jettu miti garuu kabaja jarri namaaf qaban meeting godhame bareechaa mee asaba miidiyaa korretti anuma kabajjee gaaffiif deebii naa gootee ammas immoo sirba kana jechuudha sagalee siitiin jechuudha nu dhimmamtee nu sirbusi kun hedduu darajaasi waan dabalu jechuudha kana Oromoo jechuun kana artistii jechuun kana beekaa jechuun kana abshaala jechuun I am respecting karagari karaan dudda indaan sifata'u isa jedhun jedha mee artist Murteessaa Hajii abbaa manaa ishee immoo sagalee isaa dhageeffadhaa amma simmo obboleessi keenya kanaan dura dida gabrummaa maastar pilaanii
akkanaan kan beennuun fiqeen keenyas dhufeera mee ammas artiistii ta'ee mee weelluu tokko innis hiriyoo tokko akkasumas Na'imaa fi artiist Na'imaa fi artiist Murteessaa yeroo deemanu anis calluman jedhu sirba tokkoon gadhiisaaf jedheera meega DJ'n qophaa'e Fiqaaduudhaaf hamlee kennaa okay mee jalqabaa fi okay ayyee okay gadhiisifa tokko Idriisa gadhiisifa Jaki. Jaki okay ችግር የለውም አንተ የሱ ችግር የለውም no no inni kara konga ati no inni sei ro konga Ini asal bagus. en Isa kan na darno ni yo ni gamana. in sei non ra konga Magale jira. Magale jira. la ema Apa tu pun? Lajaki bi. Kota ti Bas kana والله واو हमले 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 जो लेके वाह के Corre tu la
اوكي هي اما اكو مثلا غارتن كنا مي حمله باندينا فرنقلو اما غا سغنتا دوماتيف باندينا فرنقلو سربه هواتو كونوف غديسو سغنتا كنيا تو مرجه چودام ميغا باندينا فرنقلو المانجار رابا غدا سينا دلغودان كايرو كيستي فرستوان تاني جرو مي باندي افرنقلو كانوا في تبتني اوكي نمون هدوني ما ماتدي يوم ديمتا منام جداني جدايرتو اني وانا مديبو وانتني سنين جدون جرو gammachuudhum ti oromoo jechuudha yeroo gammadu amma lubbuun jirutti gammachuudhum masaadha kee ilaalee isinii waraabee daddabarsuun akka waan hin deemiti hadda kan deemaa jiru artiist murteessaa fi qaamaan jechuudha artiist murteessaa fi artiist neemaa namti wallahi gammachuu jara keessa jiru onnee jara keessa jiru caala indoom dachaan anatu gammada maaliif rabbiin oromoo biyya ambaa keessa jiru rakkina adda addaa jira keessa jiru hundayyuu jechuudhaan rabbiin biyya ambaarraa baasee oromoon bakka gurguddaa jirti bakka biyya qaroome irratti biyya barumsi jiru irratti biyya wal geeddaran irratti biyya bakka guddaa jiran irratti qaqqabanii ani macarrashaa naa godhan kun yoomiyyuu kaayyoo kootis niyyaa kootis du'aa'ee kootis kana isinitti miti rabbittani madhe kanaan duras ammas ittani hima kanaafuu anaaf hin muddamina oromoon yeroo gammadu yeroo jara dhaqee gaggeessu gammachuun jara bakka waan na keessa yeroo akka waan hamburan kaanaadaa deeme kanaafuu rakkoo hin qabu jechuudha isinii galee anis deemeera jechuudha kanaafuu jarri deemuun anis akka waan hin deemetti na lakka'a oromoon marti keessanoo biyya adda addaa irra jiratan kun uummata kaanaadaa irraa waan guddaa fudhachuu qabdanii wallahi oromoo kaanaadaa community kaanaadaa waan hin jedhee isin galateeffadhu hin qabu alaa kulli haalan isin hin beeku namni naanaasee isin jiru anaanaasa'uun keessanis kun nan dhibu garuu wanti isin oromoodhaaf godhaartan kun akka waan naa gootanii olitti na gammachiise hedduu jechuudha hedduun gammade I am respect you thank you okay kun waan guddaadha isin galee namni jechuudhaan yeroo oromummaa irratti wal gargaaru wanta akka kana nama gammachiisu duuniyaa irra hin jiru wallahi oromoon dhimmamee maal jedhee oromoon kun oromoodhaaf cabeera oromoon kun oromoodhaaf rakkateera oromoon kun oromoodhaaf bakka beela'eera oromoon kun oromoodhaaf dararameera oromoon kun biyya ormaa keessatti rakkachuu hin qabu bakka mee community kaanaadaa kottaa jedhanii walitti dhufanii waliin mari'atanii namoota hedduu fudhataa jiru guyyaadha artiist murteessaadha alatti hadhaas ittiin argamne malee mana isaatti gaggeeffamaa jira down wayyaane obboleessi keenya down wayyaaneedhaan beekamus borjaraa wajjiniin deema artiist murteessaa namoota ja'a deemani ammas immoo ijoolleen artiist Usmaayyoo keenya artiist ijoolleen artiist Usmaayyoo Muusaa ijoolleen isaa haadha manaan isaa borasii deemanii down wayyaaneen borasii deema artiist murteessaan asii deema neemaan asii deemti kun hundinuu Oromoo biyya Kaanaadaati kun jechuudha isin galee kun hedduu nama gammachiisu yeroo akkana Oromoon wal sasaabu yeroo Oromoon wal harkisu Oromoon yeroo bakka beekumsaatti Lema amma simmo fiqaaduun keenyas immoo fiqaaduu shumateenis immoo bor hin uftaan fiqaaduunis hin deemaa jira down wayyaan hin deemaa jira waan nama dhibu bakka hundinuu jechuudhaan hin wal fudhataa yeroo Oromoon
كنا منتن رتدت دبا مرة تورين سني قال إيه سربته كفرن قالوا أيوة أفوديس أدو سنت باتو وانو مكيادا أدو سنت باتو وانو مكيادا وندي أدو جاللك أتا بونا في جني أربع صافي برا يدني نفسي جني جاللك أتا يدني نفسي جني جاللك أتا Wow, wow. Habit. Laga fitna, arkuda, ijake mereda, jawajim badansu, jawajim dabarsu, jawajim lenda. مجالته تكرم اليدا نتي مجالته تكرم اليدا وصو الجلنو ما بجرنا أدا جبته رياته ودنا جرانو أمنتي جاللا وجدا هكذا أمنتي جاللا وجنا يكنو اوكي قالتوا ما همليك النافي قالتوا ما اوكي سجنتان كينيا سجنتان كينيا حالك أنا فكاتا أورومون كندا ترجمتنو أورومون كندا كوميونيتي كندا سيمنا سينقولوا في كابدنو داون وياني في كادو شمته أرتيست جولين أرتيست كينيا ربي كان جنتا قدو سدن أرتيست سومايو كينيا جدا أما سمو أرتيست نيما في أرتيست مرتسان جولين كون هندينو بور غرغارسا أمني أورومو كندا قديف حالنا ما جايبون حالنا ما جمّتشيزون بيجكنا بور إملاجر أكا بريزيدان مامت كرانكيسن كراغاري كراسين ديمتني شورم كرارسكي كراشكي كراغمّتشو كرانا ما جمّتشيز ربين إسني فاقولون جدا فكي أبليسكو إني داون وياني جدي هندفني أداغا يشوف من سارت سجنتا كابني جرا نرجع دي إسني فكوبيسين جرا أرومون والغرغارون أكسي تكمان أكسي إني كان قد بقى ولا رتي تيفتين أنو ده ولا لا إسنجرو جت شو ده متوسون إسنجرو Oh my gosh لما دي بابا بتأم I am very happy بقى جمّد سيربادو ما تكون Ebi bangku piye ya Romia bagi denata ada kenti animite berpanjira masiku salamata ada kenti kecite berpanjira masiku salamata
hanggapi sirna walaba kan demokrasi addunyaa mara biya biyara ya Oromiya fakkii jannata ana kate ani ke dufaan jira amma sittu salamata ana kate sittu dufaan jira amma sittu salamata. Okay, kana fakkaata hamilee keessanuu kennaa jirtaniif du'aayi isinnu godhaa jirtanii please Kaanaadaa bor jechuudhaan waan guddaan isinirraa eega. Uummanni Oromoo ijji isaa isinirra jira. Simannaa isin gootanuuf waadanuu goota. Simannaa isin gootanuuf waan isin gootanuuf isintu beeka. Waan gochuu qabdanuu kana isin jedhu amaanaas isin jedha. Oh my God, I am very happy. Karagari, Karagamachu, Karashki Sinabato, Galatoma, President Mame, Kairos Kederera. Thank you.